boqqolloon birraa dhufaa, baaduun arfaasaa dhufaa, humni ganama dhufaa, malli galgala dhufaa, eessaa walitti fidaa wal jedhana jalaa dhufaa jedha. Kun geerarsa Oromoon ittiin geeraree quuqaa garaa isaatiif ibsatudha. Baljala darbe kaa humni ganamaa malli galgala. Walitti fiduu qabna galata. Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuun keenya irraa eegalee jira. Kaaribuu keenya irraatiin keessummaa addaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya har'aa egaa barsiisaa yuunivarsiitii akkasumas ogeessaa ogbarruutii barreessaa kitaaboleettis. Egaa Dooktar Hirphaa Baqqalaa jedhama. Dooktar Hirphaan barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Guyyaa har'aa kana immoo keessummaa kaaribuu keenyaati. Egaa Dooktar Hirphaa waliin turtii bareedaa ni taasifna. Isin hanga xumuraatti kaaribuu keenya hordofaan afeerraa keenyadha. Yeroo gaarii. Yooyyaa. Yooyyaa qabaadhaa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Kaaribuu jedheen jira moo immoo? Ani yooyyaa qabaadhaa jedheera. Kaaribuun afaan warra Suwaahiliitiin baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuudha. Yooyyaan immoo Oromoo Booranaa Gujii biratti baay'ee beekama miti? Yooyyaa jechuu kana mee? Yooyyaani Oromoo Gujii Booranaa biratti baga nagaan dhuftan anaa dhufu akkuma jechuu ta'e isarra kan caalu garuu hiika guddaa qaba. Yooyyaani nama erga argitee turte yookiin nama biyya fagoorraa dhufu nama baay'ee yaadde tokko itti fiigdee haammattee dhungattee yookiin bifa walaamannaa qabuun bifa kabaja qabuun kan yooyyeeffattoodha jechuudha. Yooyyaan jecha kabaja guddaa qabudha. Abbaa argiteenis hin jettu nama kaleessa argitee har'a ganamatti dhuftenis yooyyaan jettu. Yooyyaan keessumaa kabajaa. Antee ta'uu qabachuudha bichi. Yaa. Kanaaf itti naaf ufee chaartu. Ayyee. Baga nagaan dhuftan. Baga nu eegdanii. Kan jira miti ree? Jira jira. Shaayii danfiseen sin eege. Galatooma. Oraa bulaa deebanaa jenna. Ulfaadhaa asilillee. Deebanuu jechuun gara Gujii Booranaatti akka giddugaleessa kanaatti garaacha uffatee kuma bobbaasee aannan daakee akka jechuuti. Kuma bobbaasoodha yookiin horii hedduu hortee soorummaa keessana. Loon walii wal qabataa jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa. Dooktar Hirphaan utuu dooktariin ta'in dura barataa tureera, maatii wajjin jiraachaa tureera. Hojjetaa tureera, barsiisaa tureera. Siin jedhamti reenatti naartu dhiyyaa. Dargaggeessa hojii. Kan inni dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaanaa Dirreen Cinnii bakka jedhamutti egaa kutaa tokko hanga 12 magaaluma Cinniitti baradhe digirii jalqabaa kootii yuunivarsiitii Ambootti afaan Oromoo fi ogbarruu kan jedhuun baradhe. Akkuma kana yuunivarsiitii Jimmaatti afaan Oromoo fi ogbarruu barsiisuudhaan kan jedhu digirii lammaffaa kootii baradhe jechuudha. Yuunivarsiitii Wallaggaatti immoo digirii sadaffaa kiyyaa afaan Oromoo fi ogbarruu barsiisuu kan jedhu achi jalaa immoo xiyyeeffannoon qorannoo kootii dhimma ogbarruu Oromoo irratti keessattuu immoo walaloo Oromoo irratti kan hin qorannoo gaggeesse jechuudha bifa bal'ina qabuun gama walaloo afaaniin dhiyaatuu fi walaloo barreeffamaan dhiyaatu isa kanarratti baay'inaan kan inni yeroo kiyya dabarse. Ammoo ergan gaafa hojii jalqabeeti bara 2007 irraa kaasee haga ammaayyuu yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaa ogummaa Oromooti. Egaa kan guddatte Shawaa Lixaattidha. Ambootti baratteetta, Wallaggatti baratteetta, akkasumas Booranatti immoo barsiisummaadhaan hojiidhaan deemteetta. Jimmaas xaxxeettamti? Dhageera. Bakka baay'ee deemtee hawaasa Oromoo kana keessa iddoo baay'ee isaa imaltee arguu dandeessee jirta. Akkamiin miira akkamii qaban bakka deemtee hundumaatti haalli jiru miirri jiru maal fakkaata ture? Yaa Oromoon dhugaa dubbachuu fi kukkubsuuf hin ta'u. Oromoon jecharra kan darbe gaafa keessa seentu argita. Si yooyyeeffata. Yoon siin jedhu si simata. Hawaasa keessatti dhalannee guddanne keessatti gaafa hawaasa keerraa yookiin maatii keerraa iddoo biraatti gaafa deemtu gaafa akka abbaa gaafa akka haadhaa akka obboleetaa yeroo sii ta'antu jira jechuudha. Oromoo kutaa adda addaa jiraatu keessaa kan inni ani arge dhamdhame ilaale si qabatanii akka ilmootti si ilaalanii inumaa yoo iddootti rakkatetti si gargaaranii si wajjin dhiphina si wajjin bal'ina dabarsuu argita Oromoo irraa walumaa gala isaarraa jechuudha.
Keessattuu Oromoon baadiyyaa keessa jiru carraa argadhee yuunivarsiitota 4 iddoon barsiisuu fi iddoon itti baradhe faana tureera. Hawaasa baadiyyaa keessa yeroo deemu waan hedduun irraa baradha. Si yooyyeffatu, miira ilmummaa, miira haadhummaa, miira abbummaa sitti argisiisu. Isa kan Oromoo irraa dhamdhameera siin jechuun danda'a jechuudha. Hawaasa bishaan naa kennaa yeroo itti aannan buusee, itittuu buusee namaaf kennuudha. Mee addumaan hawaasa naannoo Booranaaf Gujii jiran kana akkamitti ibsitameeti? Dhuguma dubbachuuf hawaasa Oromoo Gujii waggoota hedduuf baadiyyaa isaa magaalaa isaa kutaa magaalota adda addaa dhimma baruu barsiisuutiin keessa deddeemaa oolla. Wantoota orgaanik ta'an achitti argatta. Wantoota hin tuttuqamiin jechoota asilii ta'an, asilii yoo jennu orjinaalitii isa jennu kana jechuudha. Oromoo Gujii bira yoo deemte akkam bultan siin hin jedhu Oromoon Gujii Booranaa. Akkam ooltan siin hin jedhu. Namni akkam bulteef akkam ooltee gaafattu nama kaleessa dhukkubsachuu isaa argitee galte yoommoo deebite akka sana jirtu moo isinitti fooyya'eeraa ittiin jettuudha jechuudha. Jirtaa ittiin hin jettu. Jirtaa hoo jette du'uu kiyya dhageesse intala kiyyaa siin jedha. Ni osoo hin jiraatin akkamiin deema nami. Nama deemaa jiru nama argaa jirtu akkamiin jirtaa jettee gaafatta. So ati kan gaafattu achitti nageenya. Nageenyi badhaadhaa ittiin jetta. Buliin nagaa ittiin jetta. Ribuun isin fayyaa ittiin jetta. Agam geessu ittiin jetta. Aga wayiin gaasiin jedha. Wayiin sunis wayiin beekta. Wayii jechuun bineensa guddaa garaa galaanaa keessa kan jiraatu kan sodaa hin beekne kan sodaachisu jechuudha. Aga wayiin gaasiin jedha. Agam geessa yoo ittiin jette aga wayiin gaasiin jedha nami. Akkas jechuun ofirraa dhoowween jiraadha. Sodaan qabu akka jechooti. Maalani haga leencaa jechuudha afaan keenyatti ofin. Akkasi akka leencaa jechuudha. Kanaaf achirraa wanta ati bartu jechoota asilii ta'an aadaa asilii ta'e kan hin tuttuqamiin Gujii Booranatti kan ati gaafattu nam nageenya. Hawaasani waan hedduurraa baradhee waan hedduurraa dhaalee waan hedduus keessatti hojjedhe waan ta'eef hawaasa Oromoo Gujii baay'een galateeffadha baay'een jaalladhas. Baay'ee jaallatta dhugaa sirraa beekama. Egaa kitaaba Balaa Milkaa'inaa akkasumas immoo qoraattii sammuu kitaaba asoosamaa barreessitee jirta. Kun immoo kitaaba amantiiti. Balaa Milkaa'inaa kitaaba amantiiti. Kitaaba amantiiti. Qoraattiin sammuu immoo kitaaba asoosamaa seenaadhaan tumsamee barreeffamedha. Mee gara barreeffamaatti kan dhufte tarii waan itti qo'atte sana riisarchii hojjechaa turte sana yookaanis immoo ogeessa ogbarruu ta'uu keessanatu akka barreeffamatti dhuftus taasise immoo keessa kee jalqabu waa barreessuun waan aartii kun si keessa tureerame. Dhugaa dubbachuuf an jalqaba barataa herreegaan ture. Herreega baay'een jaalladha. Barsiisonni kiyya sadarkaa gadiirraa kaasanii na barsiisanii warri nu dhaggeeffatanii dhugaa ba'uu danda'u. Sanarraa kaasee gaafa dhaqee amma sadarkaa barnootaatiin ol siqaa deemu eenyummaan si fudhatee deema jechuudha. Ani eenyuun dhufa. Erga ani eenyuun dhufe immoo wanti ani booddee murtoo gara kanaatti dhufuuf nageesse yeroo baay'ee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u, afaan guddaa haa ta'u, afaan akkasii haa ta'uudhaaf dhaadannoodhaan lafa dhiphisuun qofti afaan hin guddisu. Yaa afaan ittiin hojjechuu qabda, ittiin barachuu qabda. Yoo ati ittiin hin baratiin, yoo ati ittiin hin hojjetiin namni biraa sabni biraa dhufee siif guddisu hin jiru. Abbaan qeenuma. Abbaan afaanichaas numa waan ta'eef ejjennoo kanaan gaafanii gara yuunivarsiitii galuu afaan Oromoo tokkoffaarran filadhe dhuguma dubbachuuf kaayyoodhaan baradhe kaayyoodhaan goolabees keessa ba'e jechuudha. San booddee gooroowwan afaan jala jiran keessa gamni ogbarruu kun na fudhatee sokke barsoota jajjaboo irraan baradhe waa'een ogbarruu Oromoo ittuu immoo dhimmi hiikaa waajii yookiin immoo abbaan gammachiis Onesmoos Nasib waa'een isaa garaa kiyya na fudhatee sokke. Onesmoos akkaataan inni ittiin waa barreesse biyya ormaa keessa taa'ee waa'ee saba Oromoo kana waa'ee biyya Oromoo kana akkaataan inni ittiin yaadu abjootu kuni onnee guddaa keessatti uume jechuudha. Gaafan seenaa abbaa gammachiisu dubbisu yuunivarsiitii Amboo keessa taa'ee laabireerii keessa taa'ee boo'eera dhugaa dubbachuudhaaf. Biyya ormaa taa'ee miillaan deemee erga biyya keessas dhufe immoo mootummoota yeroo sana turaniini doorsifama, ari'atama, waamama, ari'atama. Miillaanii asii Wallagga gidduu deddeebi'eeti kan inni seenaa dabarse. Anoo maalan gumaachee saba kanaaf biyya koof uummata koof waan jedhu na keessatti biqilche jechuudha kaayyoon suni. Sanarraa ka'ee tan innis gara hojii barreessuutti dhufe. Irra darbee ani barataa ogbarruuti akkasuma barsiisaa ogbarruuti. Osoo nani jiru namni ogbarruun baranne gaafa asoosama yookiin waa biraa barreessu
anarraa maal ta'e qaba waan jedhu ogeessani waan kana baradheera nin barsiisa. Santuu kaayyoo kana keessa kiyyatti biqilche jechuudha. Sanarraa kan kaasen gara hojii barreessutti seene hojii gulaaluullee yoo xiqqaate kitaabota gara 30 wayii ijoollota hedduu sadarkaa kitaabota isaanii dubbisee fi mana maxxansaatiin gaatanii akka isaan waa uummata biraan gahan gochuu danda'eera jechuudha utubee. Egaa kitaabni kee qoraattii sammuudhu mata dureen isaa kitaaba asoosamaati. Seenaadhaan tumsame jedha. Seenaan kee irratti xiyyeeffattee barreessite moo seenaa nama biraa irratti moo mee akka waliigalaatti waa'ee kitaaba kanaa akkamitti duukaasti? Qoraattiin sammuu asoosaman baay'ee jaalladhoodha yookiin mucaa kiyya hangafaati jechuun danda'a.Anii fi qoraattiin sammuu hariiroo jabaataa qabna. Yoon akkas jedhu qoraattiin sammuu qooddataa olaanaansaa nama Oftaanaa jedhamudha. Oftaanaan sun yeroo baay'ee saayinsii ogbarruu keessa maaltu jira? Qooddataa olaanaan yookiin nam-fakkii olaanaan jiruuf jireenya barreessaa wajjin wal qabata jedhama yeroo baay'ee ogbarruu keessatti. Sababiin isaa namni waama muuxate waanuma harge waan taajjabe waan gammade waan jibbe karaa nam-fakkoota isaatii sana ergaa isaa dabarfata waan ta'eef Oftaanaan sun bu'aa bayii jireenyaa hedduu keessa darbeera. Egaa sumaanu yoon kaase bu'aa bayii jireenya kiyyaa fi bu'aa bayiin jireenya Oftaanaa kana asoosama kana keessa jiru jechuudha wal fakkaataadha. Mallattoo wal qixaa jidduu kaa'uu dandeessa. Egaa maalan godhani Oftaanaa sanaa indirectly akka nama kalaqaatti akka nama ogbarruutti bakka buuseetaniin nam-fakkii godhee jalqabaa kaasee haga dhumaatti isa boce jechuudha. Oftaanaan kuni asoosama kana keessatti nama gajjechuudhaan jalqabee ol jechuudhaan xumureedha. Tuffatamuudhaan jalqabee dinagdeedhaan gadi cabuudhaan jalqabee nama guddaa nama biyyaaf jiraatu ta'ee nama xumureedha jechuudha. Kanaafi asoosamichi asoosama dhugaa faana wal qabatu dhibbaa dhibba dhugaa jechuun dandeenyu asoosama kalaqqii ni qabaata. Garuu parsantii hedduunsa seenaa dhugaa wajjin wal qabata. Oftaanaan kun egaa Dooktar Hirphaadha jechuu dandeenya gama biraatiin. Dooktar Hirphaan immoo seenaawwan jajjaboo keessa darbanii dhufanii bu'aa bayii jireenyaa hedduu arganii gadi bu'uurraa hanga ol bahuutti giddu galeessummaa arguurraa hanga ol ka'uuttis illee wantoota baay'ee arganiiru jedhee namni waa'ee keessan natti himee jira. Keessumaa dhaloota ammaa dargaggoota amma jiraniif tarii abdii horuu dandeessu daawwattoota nu daawwataa jiraniif nama abdii kutatee jiru tokkotti abdii horuu dandeessu waan ta'eef mee seenaa qabdan sanarraa waan nu qooduu dandeessu laa? Asirraa argite yoo ta'e Dooktar Tashoomee Giree asumaanoo nama baay'ee jaalladhuuf galateeffadhu gorsaa koo digirii sadaffaa turan jechuudha. Kitaaba kana duuba isaa ilaalte yoo ta'e Dooktar Tasheen Hirphaa akka lamatti ibsane. Hirphaan isaa kalaqa yookiin barnootaan duraati. Dooktar Hirphaan immoo isaa ogummaati jedhanii akkaataa akkasiitiin yaada kaa'aniiru. Hirphaan kun egaa jireenya bu'aa bayii hedduu dabarse. Dooktar Hirphaan garuu har'a nama biraati. Yoon akkas jedhu osii galamire osoo dooktoriin ta'iniin dura Hirphaan kun dakaa kaasee amma gubbana ga'utti waa hedduu dhuguma dubbachuuf chaalenjoota hedduu keessanii darbe barnoota kiyya baay'een jaalladha. Barnoota kiyya kana waanan baay'ee jaalladhuu fi nama na barsiisu immoo hin arganne. Namni na duraa maatii kiyya keessaa baratee iddoo ta'e ga'ee abaluun kun na gargaara namni hin jedhu hin jiru. Akka doozaraan ta'e jechuun nama karaa ciree baasu wayii. Kanaaf jecha dhaqaagala lafa sa'aatii 20 shonkoora gateettiitti baadhee dallaleera dhugaa dubbachuuf ijoolleen afaana baratan dur beeku. Qaanca bitee finyoo micciiree gurgureera. Wantoota hedduudha kan inni keessa darbee jechuudha. Kophee mallee miillatti kan godhanne yeroo kutaa 5-6ti. Amma sanarra kan darbe lafa sa'aatii 2 miillaanii awwaararra yookiin qorrarra daandii ulfaataa akkasii lafa sa'aatii 2 jechuun magaalaa baadiyyaa gidduu deddeeminee barachaa turre. Chaalenjoota akkasii keessa darbine ergumanii ol siqaa deemes chaalenjoonni gaafan isa kana fixu immoo kan dhimmoota biroo naquun namani. Chaalenjoota sana keessa dhaabadhe nama na gargaaru hin arganne mani baradhee yuunivarsiitii irraa bahutti illee jechuudha. Yeroo yuunivarsiitii illee baradhu egaa godinuma kiyya keessatti baradhe waan ta'eef dhadhaan nagadan ture dhadhaan daldala yeroon boqonnaa qabu guyyaa kilaasii barachaa oole galgala yeroo ijoolleen bashannana ba'an ani peestaalan baadhee deema jechuudha magaalaa keessa hoteelota adda addaatti raabsaa isaanan of gargaaree barachaa ture kaayyoon qaba dhugaa dubbachuuf yeroo xiqqummaa kiyyaayyuu nin boo'a tarii naannoon fuula kiyyaa kun madaa ture yeroo sana nin boo'a iddoo ta'e wayii akkan ga'u nin beeka dhuguma dubbachuuf yeroo sana
Sanarraa kan ka'e egaa achi keessa darbinee har'a nama biraati. Kanaaf Dooktar Tashoominis hirphaaf Dooktar Hirphaanii akkas jedhanii kan asirratti ibsaniif jechuudha. Cimina kee ibsa egaa kuni daandiin diinagdee kun illee ijoollummaa keessa jira jechuudha. Amma garuu maaf dhiistee waa kana daldaluu kana maal dhaabde? Ammas hin dheebne. Ammallee nama hojjetudha dhuguman siin jedha. Nan hojjedhaa yoon akkas jedhu gaafan barsiisuu dhaqus barsiisaadha. Gaafan achi bahis immoo hojii biraas ni hojjedha. Nama chaalenjii adda addaa argee guddate waan ta'eef riskiin sodaadhu. Balaa wanta dhufuun sodaadhu. Irra jettee darbuu qabda. Kanaaf har'alleettuman jira jechuudha. Mee Dooktar Hirphaas egaa kitaaba barreessuun dabalatatti akka ogeessaa ogbarruu taate tokkotti kitaabolee 30 ol akka gulaaltee akkasumas yeroo gulaaltu sanatti immoo akka ogeessa tokkotti rakkoo akka kanaatu jira barreeffama keenya keessaa ogbarruu keenya keessaa jettee kan yaaddu kun sirratti immoo gaariidha akka furmaataatti jettee kan yaaddu yoo jiraate immoo tunuu kaasteemi. Kitaabota hedduun gulaalaa kitaabota hedduuti. Ogbarruu asoosamoota gulaaleera. Walaloowwan garaagaraa gulaaleera. Kitaabota amantaallee hedduu isaanii gulaaleera. Wanti nan argu yoon mammaaksa Oromootiin sitti mul'ata. Maal waan jedhu tokko dhadhaan dhibee tokko mataan dhibeedha Oromoon. Akkas jechuun warri mataa qaban dhadhaa dhabanii warri dhadhaa qaban immoo mataa dhabanii jechuudha. Waan akkasii kan argita ogbarruu Oromoo irratti fakkeenyaaf warri ogummaa kana baratanii harka maratanii gaafa ta'an argitu. Ammoo warri biizinasii kan baratan, injiinaringii kan baratan, aardi saayinsii kan baratan, dipaartimeentota garaagaraatu asoosama Oromoo barreessa, walaloo Oromoo barreessa. Isa kana gaafan ilaalu mammaaksa nama siin jedhe kanaanan jabeessa jechuudha. Tokko mataa dhabeet, tokko dhadhaa dhabeessa jedhu sana jechuudha. Wajjira daddarbaa akkasii. Baay'ee jaalladhee nama mammaaksa kanatti fayyadama yeroo biraa. Galatooma. Sirna gadaa irratti illee qorannoo muraasa akka taasiste dhaga'een jira. Yeroo sanatti immoo sirni boo'ichaa sirna gadaa keessa akka jiru wantoota xuxuqxee akka jiran odeeffadheera namarraa. Mee sirna gadaa keessaa sirni boo'ichaa walitti dhufeenya akkamii qaba? Qorannoo gaggeessite keessattuu waa'ee sirna gadaa hagam hubatteme? Qorannoon kun qorannoo digirii koo lammaffaati. Irra caalaa Oromoo Maccaa isaan keessaa immoo ilmaan Liiban Maccaa irratti kan hin hojjedhe. Ilmaan Liiban Maccaa jechuun amma wayyaa Liiban, waliisoo Liiban akkasumallee kun ta'ee Liiban. Yeroo ammaa kana ammayya Liiban, waliso Liiban, kuttaa'ee Liiban jedhanii waamu. Garuu maqaan inni jalqabaa amma wayyaadha, waliisoodha, kun ta'eedha. Falaasama mataa isaa danda'e qaba. Sagara kitaabaan goonee fiduuf jirra waan ta'eef gara fuulduraatti hojiirra jirra. Kitaabaan dhufadhee yaada. Garuu achi keessatti fakkeenyaaf boo'ichi falaasama anaaf. Boo'ichi gadda qofa mitanii gara negeetiivii isaati osoo hin taane wisdamii hawaasaa achi keessa jiru sana ogummaa hawaasaa achi keessa jiru sanan qoradhe jechuudha. Boo'ichi irra caalaayyuu sirnoonni boo'icha irratti gaggeeffaman falaasama mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Sirna gadaa wajjin hariiroo jabaataa qabaata. Sirnuma gadaa Oromoo keessaas biqile waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa boo'u waliin arrabsu. Waliin arrabsu gaafa jennu fakkeenyaaf dabeessi yoo du'e yaa dabeessa koo jettee hin boossu. Doqni yoo du'e yaa doqna kiyya jettee hin boossu. Akkuma kana waan namni sun dadhabbina qabu sana dhiyeesteeti jabina inni qabu sana kaastee boossaaf. Egaa asirratti wanti ani ilaale ogummaa hawaasaa achi keessa jiru sana jechuudha. Irra darbee fakkeenyaaf hibboo Oromoo wajjin akka wal qabatudha boo'ichi. Hibboo yoo jennu hibboo jedha, hibba akkaadha, waan akkasiif akkasiidha. Yoo danda'ame hin deebisa, yoo hin danda'amne maal kenna? Gabaa arrabsoo yookiin waan sana jedhee gabaa kenna. Gabaa sana dhaabadhee maalan dhabee hundee migiraa aniifati firaa fardi hin dannabsu waan sin arrabsuudha. Argite hundee aniifati firaa ammoo sin arrabsuu ittiin jedha. Sin arrabsuun kun eessaa jalqabe jechuudha? Hibboo yeroo ibiddee bira teessee ijoolleen hibboo hibbifattu sana achi jalqabe waan ta'eef gaafa du'aallee sanatu mul'ata jechuudha. Jasti namni yoo du'e hin arrabsitu kun aadaa isaati jechuudha. Kanaaf waan jabina nama sanaa kaastee boossaaf yoo dabeessa ta'e qeetaa'ee qoteera waan ta'eef dinagdeen ni uume sanaan boo'uufii dandeessa jechuudha. Kanaaf isa kana kaastee boossaan malee haamilee nama sanaa yookiin namni sun du'eera kan bu'amuufis kan hawaasarraa yeroo sana odeeffadhe isa du'e sanaaf ni gaddita garuu isa jiruu ittiin honnacheefta. Yeroo ati nama arjaadhaaf boossu inni qabeenya isaa namaaf hin laanne namaaf hin tolle
akka namaa toluun boo'icha qabu akka falaasama kana develop godha jechuudha hin guddisa jechuudha. Kanaaf isa kanarraa argina. Geerarsa kanas hin gashuu naan jedhan immoo. Na ilaalte maal doktor? Rakkoon hin jiru. Geerarsa Oromoo keessa akkuma hin jedhe waan Oromoon ittiin yayyabee ittiin jiraachaa ture kana keessa falaasama jira waan ta'eef baay'ee jaalladha. Walaloo jalqaba kaafne yookiin bifa geerarsaatiin boqqolloon birraa dhufeetii baaduun arfaasaa dhufaa jedha. Humni ganama dhufeetii malli galgala kun geerarsa Oromooti. Boqqolloon birraa baaduun arfaasaa humni ganama malli galgala dhufaa jedha. Eessaa walitti fidaa wal jala na jalaa dhufaa jedha. Kanarraa maal barta an akka ogeessa tokkotti Oromoon geerareera. Boqqolloon akka birraa dhufu baaduun arfaasaa akka dhufu humni ganama akka dhufu malli galgala akka dhufu wal jala daddarbaadha jechuudha. Gaafa boqqolloon jiru baaduun hin jiru waqtii isaa miti waan ta'eef. Gaafa arfaasaa horiin marga dheeddee aannan cophee mirgisee gaafa aannan mana jiru boqqolloon dhumeera. Akka ogeessa tokkotti furmaanni isaa taa'ee kan yaadu baaduu birraadhaan eeguu hin dandeessu. Arfaasaadhaan amma birraa taa'uu hin danda'u baaduu. Ammoo boqqolloo arfaasaan eeguu dandeessa. Egaa kaametti ta'uu qabda jechuudha. Waan galfatte sana kunuunsitee keessee boqqolloo isa birraa galee aga arfaasaatti dilbii isaa keessee yookiin immoo kuustee mana kaayyattee maashin baaduun eeggachuu qabda jechuudha. Hedduu galatoome egaa kana qofa osoo hin taane immoo afaan Oromoo Google Translation irratti illee akka hirmaattee yuunivarsiitota bakka buutanii hirmaattanii hojii gurguddaa akka hojjetan illee dhageen jira. Mee gama sanaan maal irratti hirmaatte meeti? Google Translation hirmaanneerra dhugaadha. Barsiisota yuunivarsiitii naannoo 18ti kan hirmaachaa ture yeroo sana yuunivarsiitota afaan Oromoo qaban yuunivarsiitota kanaarraa walitti nu qabanii turani. Anis akka ogeessa tokkotti hirmaadheera. Kan inni ittiin hirmaadhe gaheetu nuuf kenname karaa onlaayiniitiin hojjechaa ture jechuudha. Onlaayiniidhaan si ergama. Paaswordii qabdaa, yuuzarneemii qabdaa, isaan seenta jechuudha. Yoo seente himaan siif ergama. Warra kolee ta'anii hojjechiisaa turantu yeroo sana akkaataa akkasiitiin hojjechiisaa ture. Akka nama tokkotti, akka ogeessa tokkotti, akka barsiisaa afaanii tokkotti anis hirmaadheera jechuudha. Kan inni hirmaadhe ogummaadhaan. Afaan Ingilishii gara afaan Oromootti hiikuudhaan irra caalaatti kan inni hojjechaa ture jechuudha. Isa kana immoo ana qofa osoo hin taane barsiisota yuunivarsiitii naannoo 18ti namoota hedduudha. Jidduutti walgahii adda addaatiin wal argaa. Jidduutti immoo biiroo keessa dhuunfaadhaan hojjechaati kan turre jechuudha. Gara xumuraatti fidaa jirra gaa dubbii keenya. Mee gara fuulduraatti Dr. Hirphaasaan maal godhame dhaloota kanaaf barreeffamoota akkamii dabala? Gara ogbarruutiinoo hojiilee akkamiin narraa eegamattee yaaddameeti? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Irra caalaatti ogeessa ogbarruuti gaa jalqabas kaaseera. Wantoota hedduun of harkaa qaba. Yoon akkas jedhu irra caalaa istaayilii walaloowwan Oromoo irratti qorannoo hojjedheen jira. Sadarkaa PhD'tti jechuudha. Waraqaa guddaa naannoo gara fuula 400 ta'a. Isaan sana caccabsee kitaabota voolumii garagaraatti qoodee hawaasa biraa yoon gahe baay'een jaalladha. Sababiin isaa saayinsiidha. Walaloon Oromoo namoota moodel ta'an lama fudhe walaloowwan Zalaalama Barraa akkasumas immoo walaloo Dr. Asafaa Abbaa Eebbaa jechuudha. Kan isaan irratti hojjedhe istaayilii gamaa gamana jiru kana. Yoon akkas jedhu walaloon Zalaalama Barraa hedduunsa dhufteensa oduuwwan duriirraa seeneffamootarraa dhufe. Isa kana walaloo masaa teessee yoo dhaggeeffatteyyuu kuni afoolanani ijoollummaa kootti jigii waltajjiirraa dhagayeedha yeroo jedhutu jira jechuudha Zalaalami. Abbaan Eebbaa yookiin Dr. Asafaan immoo qareeyyiirraa yeroo inni walaloo yeeyyaboo argita. Fakkeenyaaf Ibboorraa kan amma dammasii dubbisaa ture mammaaksarraa fakkeenyaaf osuma beeknuu wajjin jette sareen isa jedhu kana. Inni immoo gara walalootti jijjiire sareen baasa baaftee mammaaksa mammaaktee noonotun beeknuu huuba wajjin soorannaa sifaayee dhiifnaan baafnee gannaa jette jedha warraan huuba wajjin soorraanii jedha. Kun saampilii ani walaloo xiinxala bal'aa irratti hojjedheera jechuudha. Egaa sareen kun eenyu? Sareen kun didduudha waan kennaniif kan hin nyaanne
Ammoo uuba wajjin kan itti darbatamu kan tuffatamtuudha. Diddaa tuffatamuu kana argisiifti jechuudha sareen kuni. Egaa kanarraa maal hubatta? Walaloowwan Asaffaa Tafarraa hedduunsa kan inni irraa yayyabame mammaaksota, hibboowwan, qareeyyii warra baay'ee gaggabaaboo ta'anirra bifa gabaabina qabuun ergaa isaa moqottee bira gahuu hin dandeenye gadi fagoo kan ta'een yayyabamuu isaa argita jechuudha. Egaa isaan kana gara kitaabaatiin dubbistoota biraa yoon ga'e hawwii kooti. Gama akkaatummaatiin ittiin qoratamu. Akkaatummaa yoo jennu istaalistiksii jechuudha. Istaayilii walaloowwan Oromoo akkaataa akkamiitiin barraa'uu qaba isa jedhu saayinsiisa. Saayinsii walaloo. Yaa asirratti. Walaloon barreessita? Ani gaa walaloo barreessuurra walaloo qorachuu baay'een jaalladha. Digirii sadaffaa kooti walaloo irratti hojjedhe. Isuma sana gara saayinsiisaa kitaabotatti qoqqoodee hawaasa biraan ga'u hawwii isaan qaba jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti kana nan gumaacha jedhee keessa kiyya jira. Egaa Rabbis ittiin nu ga'a. Dhaloonni ammaa kunoo aadaa dubbisuu keenya irratti hagam cimuu akka qabu, akkam jabaachuu akka qabu gorsa gabaabaa nuu laattee dhaamsa kan biraallee kan hin hambisee yoo jiraate itti nuuf dabaltee goolaba. Yaa amma dhaloonni ammaa kunii dhaloota kamiin jedha laata na rakkisa yoon jedhu warri Oromoo durii warri Oromoo kaleessaa waan baay'ee bifa afaaniffaatiin nu biraan ga'aniiru seeneffamaan jechuudha. Dhaloonni boruus immoo harka bal'isee seegaa jira. Waa si gaafata. Kanaafi Dr. Saffaanii walaloodhaan yeroo ibsu akkana jedha. Kaleessarra bor wayyaa jedha. Kaleessarra bor wayya. Hadharra immoo kaleessa. Kaleessi hadha ta'e, hadhi kaleessa ta'e meerre erbuun gameessaa jedha. Walaloo kana xiinxaluunsaa yeroo dheeraa guyyaa hedduu gaafachuu danda'a. Dafees namaan galu. Kaleessarra bor har'i jaampi ta'eera jechuudha. Har'arra utaalee kaleessaa bor wal dorgomsiisa. Ammoo deebi'eeti har'aaf kaleessa immoo wal dorgomsiisa. Jidduutti maaltu baqatamaa jira jechuudha? Har'atu baqatamaa jira. Maaliif? Har'i kun guyyaa miti beeki. Har'i kun jenereeshiniidha. Har'i kun dhaloota. Kaleessillee dhaloota jiraatee darbeedha. Borullee dhaloota dhufaa jiruudha. Warri kaleessa waa hedduu sitti kennaniiru. Ammoo warri borii si gaafatu. Akkasumallee warri har'aa ammoo waan warri kaleessaatti kennan kan of harkaa hin qabani. Warri boruu meerre siin jedhanii si gaafachuuf jiru. Maaltu si harka jira? Meerre erbuun gameessaadha. Gameessa jechuun ka beeke yookiin immoo kan gootome ka bule jechuudha. Warri sun jiraataniiru. Irbuu sitti kennaniiru. Warri borii immoo si gaafatu. Irbuun sun dagatameera. Inni kun na yaachisa jechuudha. Dhaloonni keenya har'aa dhaloota tiiktookiitii baay'eensa dhaloota sooshaal miidiyaati malee dhaloota waan barreeffame dubbisu dhaloota waan kaleessaa qorachuu dhaloota waan boriitiif of qopheessu akkas miti jechuudha. Hedduunsa hunda jechuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hibboonumti galgala taphatamaa jira har'a. Mammaaksa akka barbaadamutti mammaakamaa jira har'a. Inni kun warri boriitti maal himna maal dabarsina laa waan jedhu gaaffii guddaadha anaaf. Kanaafi dhaloota har'aa kana wanti gorsu yoo jiraate gara barachuu ammoo gara dubbisuutti nan affeera jechuudha. Sababiin isaa dhaloonni har'aa kun inni barateessa gahee barnoonni maal fayyadaa siin jedha yoo ati gaafattu inni barate iddoon inni hin geenye hin jiru dhugaa dubbachuuf. Dinagdee amma barbaadde ittiin deemtee beekumsi isaa hin jiru yoo ta'e hiika dhabeessa ta'a jechuudha. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e paaralelii oofuudha wal cinaa barachaas hojjechaas hin danda'ama waan ta'eef aadaan dubbisuu keenya baay'ee duubatti hafaadha. Kanaaf irra deebinee of haaromsuu danda'utu nurra jiraata jedhanii yaada. Ogbarruu waliin dubbadheeni haasaan hundumtuu ogbarruudhaan kan wal qabate ta'ee mammaaksaan kan wal qabatu ta'ee jechamoota garaagaraa Oromoon fayyadamaa ture. Hedduu isaa fayyadamuudhaan miira si keessa jiru beekumsa si keessa ibsuu yaalta. Egaa Oromoonis dur nama tokko gaafa loluu yookaanis immoo badii keerraa deebi'achuu barbaadu mammaaksaan yookaan hibboodhaan yookaan oduu duriitiin qabeetu afooloo ofii qabu sanaan abbaa sana gorsuu deebisuudhaaf yaala. Kun egaa akka Oromootti wanta nu boonsuudha. Kanarratti hojjetanii dhaloonni ammaa kun immoo akka itti fayyadamu taasisuun immoo gahee nama maraati. Kitaaba asoosamaa qoraattii sammuu jedhu kan immoo guyyoota muraasa nu fuuldura jiran keessatti eebbisiisuuf akka karoorfattee jirtu dhageenye jira. Mee yeroon eebba isaatii yoomii qophiin jiru maal fakkaata? Nuun affeertuu sachumaan jedhee. Asumaanuu kun osin affeere. Egaa kitaabi qoraattii sammuu chaalenjoota hedduu keessa darbite. Ana wajjin yeroo jabaataa qabadi. Qoraattiin sammuu dura eebbisuuf jennee
chaalenjoota hedduutu nu quunnamee ture baroota yeroo darbanii keessa amma garuu bifa haaraadhaan maxxansa muraasa goone barattoonni kiyya kan inni barsiise ogbarruu barsiise akkasumallee hiriyoonni kiyya hangafoonni warri na barsiisan illee itti hirmaatanii jechuudha. Isaantu kitaaba kana irra deebiidhaan maxxanse eebbisaa fuuldura kanatti qabna jechuudha. Innis gurraandhala 15 galma giddugala aadaa Oromootti eebbifama gaafa 15 jechuudha. Galma Yuunivarsiitii Bulee Horaatti immoo Torbeessaatti gaafa gurraandhala 22 2018 gaafa 29 ji'a jaaffaa jechuudha. Gurraandhala 29 2018 immoo galma Yuunivarsiitii Ambootti kan eebbifamu ta'a jechuudha. Kanaaf asumaanu isinillee uummata nu dhaggeeffatullee affeerraan taa'isa jechuudha. Hedduu galatoomi gaa yeroo kee qaaliidhaa nu laattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee yaada kana fakkaatu nu qoodu keetiif guddaa galatoomsiin jira. Isinis baay'een galateeffadha affeerraa akkasiin gochuu keessanii fi baay'ee galatooma ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaaribuu keenya har'aatiin Dooktar Hirphaa Baqqalaa waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Egaa Dooktar Hirphaan ogbarruu Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphateedha. Barachuudhaan barsiisuu akkasumas barreessuudhaan dhalootatti dabarsuu irratti illee hojii jabaa hojjetanii jiru. Isinis egaa kaaribuu keenya irraa filannoo keessan taasifattanii nu faana waan turtaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Horaa bulaa.